زارا بريكم عبد بشان بايت يومي أرجع سرنا فلان يا جمي رمضان في الدرير جالم رمضان أندرا إن أرجعت مو بركات لا نرجع يعني انت لا رجعت يقول لك افتيك انا رالك افتيك انا رافرتي هم مونا ما ميك ترجعين مكاوا كوسدا نما ولت لمبوسنا مبارك جمر راي غروغا فلك فتوكي غافا نبوانا مانياتو جمما مكبو يمتي غافا ولا وجدس جمما مكبو يمتي وكم إنا لله وإنا إليه راجعون شاينا جلال تكو تكو بناتا تشدو باين كان ميك مو به يعني مچايو اسمه جوردان جوردان irratti ergisiise tana mu beesitta lima koy Daakala Jordaan akkasitti nyaatama naafala koi meeqa birrii 1,000 fi birrii 73 abbichi lubbuun numa jira Henuma jiramu fedhen gadduma kanayyuu sagalee ergee fitanan waan biraa nattaasa hogganan waa'ee birrii taasa inni waan biraa nattaasa lakki namatti koi diraamaa wayii jira tutti naasayin keessa jira inni ajimaani jira ani chaarja keessan jira suuraa isaa qabda suura isaan qabu mu bee lakkoofsa isaanan qaba bilbila isaa qabda bilbila isaanan qaba gadi buutee keessan arguu dandeessa sifanan erga Yalla, let's go. Devi keessan argama. Kan keessan argama. Galato. Sifanan erga. Galato. Orji. Biyya kam jirta orji rabbi ede daraw kisa orji yookiin biyya biraatti jijjiiran qabanna jechuudha. Min Dubai jira. Mama saas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meeqa? Kuma lama. Dirhama. Aywa dirhama kuma lama. Subhanallah. Mune garuu ani bakka kadhadheen illeedha obboleeyyanitti illee himadhee obboleessi illee anatu sii kenna naan jedhaa ture. Qoyini matiin maddu siin jedhee mi'uutti qabadhu. Tartiibaan si qabadha bakka himattee biti mi'uutti qabadhaan. Allah. Mi'uutti qabadhu. Allahu akbar. Deemi kosoo saffisi erga sagalee qabaannan dhumaadha kun. Dhuma. Chelbi. Ashi. Giftii maal siin jedhee obii? Hattuchi kun. Sagalee isaa si ergeen ture WhatsApp irra natti kolfee bilis na biraan qabdu deeminarra. Okay. Mee himattoonni Dubaay keessaan kottushi kawoobii dhumeeraati. Eshi. Mee warri Dubaay himattan torba barreeffadhaa. Bana qoya gasira rufe mul'ata. Isa dengade fuutan isaan geessan munir. Himannaa dengade guurtan isaan geessan. Nama 8 na dubbire. Eshi. 8 irraa namni 3 ragaan qabu namni warra ragaan qabne naa kenna. Warra ragaan qabne naa kenna. Hingatinaa jedha. Warra wali qabnet masif namale karta kongiisnu warra kaan ammoo warra suuraan qabne warra ragaan qabne naa bidaasi. Warra kaan warra lakkoofsa qabu warra suuraan qabne. Warra kaan ammoo warra suuraa qabu warra lakkoofsa qabne. Warra kaan ammoo warra sagalee illee qabu lakkoofsa qabu suuraa illee qabu jechuudha. Okay. Warra sagalee gara kooti nama torba moometa kan nama torba keessa nama 3 waliin galchee jira. Gara keessaatiin osoo achi simbaasin inni si kennuu baate deebina dubbisi jedheen akkasitti walii galle. Ji'a tokko oliin kennaafishi ji'a tokko yuun guddata. Okay. Kun ammoo warri kun wallaa akkasitti dalagu didee haala saniin gara nama mee Koofsan barreessa. Lakkoofsa barreessaa isin hin jenne barreessaa. Ayyala koofsa kee mundur ergee hijira garuu mana nama hawayyaadha. Dhalaa fi siifanii firga. Okay. Ayyala galatooma. Oromoo Fareestitti fufi. Ayee dhimma waalaa bichaa jettanii beektaa
nama wala eegate waan garuu nama biraatu ka fiiza hojjedha jedhee achitti nama irraa birrii fuudhee jira birrii riyaala 2,000 jecha. Namni inni irraa fuudhee jechuudhaan nyaatamuu qofarraa dubbannee hojjennee booda immoo waa'ee uqubii, waa'ee amaanaa, waa'ee liqii itti deebina. Kitaabee deemuun Ilamu beemaa seeta waggaa tokkoo fi ji'a akkas shangaa jira mucaan kun amma yeroo lama gochuun dandeenyu. Fiiza dalagadee riyaala 2,000 irraa fuudhe. Amma abadan kuma dhibba fuudheyyuu amma kana irraa laasoo. Nama biraa galcha. Warri hawaalaa nyaatamtan biyyatti naa galcheettanii kennatanii nyaatamtan 7 barreessaa. Namni horii asitti Dubaayin keessa sagaleen kenna geema. Ni dhagahama. Qarshii 2,000 na erga. Taatee mana kanatti geessuudha. Kun hojii walirraa salphisuu jechuudha. Haala saniif fayyada. Ani ragaa WhatsApp-dhaan sagaleen isaa hunduu na biraan jira. Lakkoofsaalee si erguu hin danda'a. Akkuma suuraa ture namni sa'aatii kana galchaa jalaa ture wanta. Ta'uun rifuu nyaatame jettee ergadhe jettee ergachuu hin dandeenya. Obboleetti bakka suuraa nama lama fakkaatu sana tuqiitii ergadhu. Jantuu kuma 16 erga obboleetti. Lakkoofsa kiyyaa fi keessa argaa fi mire. Ayyashila. Jamal, Jamila. Salam alaikum. Jamal mau Jamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kuma 16. Wabarakatuh. Akkam jirtu obboleewwan Akiraa. Nagaadhaan nyaatamtee jirta? Ana miti obboleettii koo tiruudha Joordaan irratti ergattee naan dhowwate namtichi waggaa tokko ga'e kunoo. Isiin haa dhuftu kottu jedhin isiidha. Isiin hin jirtu biyya galteetti amma as. Okay, adubbattu qoyaa siijiin kuma 16 nyaatamte jedhu isiin immoo galuu dadhabdee carraa kennaafi galuu wallaan. Tole dubbadhu. Kuma 16 dirama kuma 16 birrii Dubaay irraa fudhatanii asitti nyaatanii hambisanii jechuudha. Suura isaanii lakkoofsa bilbila isaanii isin qabnaa jechuudha. Gara keessattis keessaan dubbisiiti marrajaa waan hundayyuu gaggabaabsinetti. Ayyee toleesh. Follow si godheera follow deebisi. Eenyu banda bare. Game dibaddu game. Amman dawwalinaa ijoollee amman dawwalinaa please. Game dibaddu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gamme. Anis Dubai nyaatamee tiniin jira. Durallee munii dubbisee tiniin ture munii illee homaan goone cimaan jallise. Hawaalaadha. Guyyaa 4 booda siif dabarsanaan jedhee tiniin guyyaa 4 tajamaa guyyaa 4 booda siif dabarsanaan jedhe guyyaa 4 waggaa 4 gaaraan. Okay, lakkoofsa isaatiif suuraa isaanii qabda. Ragaalee guyyaa hundaa siifan galcha jedha inuma dubbata garuu yoo amma ammoo Facebook irraa maxxansee naan rabsaa qaba wanta hundaanuu bilookina godhe. Gadi bu'iitii lakkoofsa yookaan namoota as keessa jiran kana caalaa siifan boona akkasuma muniiriin lakkoofsa gargaa isaatiin ergi si qulqulleeffatamee yoo gadadhabamu taate dhibbamee ni barbaadamaa dhabamnaan suuraan maxxanfamee ragaan itti funaannamaa jechuudha. Siifanii dubbate dogongoraa fakkaata beeta. Me anuma baasa please anuma baasa rabbii keessan sodaadha. Homata miidhaan nama Oromooti miti.
nama mucayyoo san personally ani nama dalagaa ta'eeti wallaalee yookaa relationii akka namummaatitti walitti hin qabnu garuu dalagaa naaggeessu. Kana abbammaan namni kunillee dhufee isin himuu danda'a. Waan takkaa jira. Anamma waa'ee nama kanaa mammaaksa Oromoo tokkootu jira. Namicha jalaa jaartii duuteeti taaziyaa ta'aniif. Taaziyaa oguu ta'aniif namni dhufee bobboohee jennaani boo'ichi baay'atee sagaleen akka tokko ol fuudhame. Abba namni jaartiin jalaa duute sun jarana osoma naa boottanuu warri jaartiin jalaa duute warri dubartiin haati warra jalaa duute naa boo'aa jedhe jedhan. Maaliifi sagaleen akka tokko jalaa bushaa'e. Wanti kuni keessatti quuqama barbaachisa, quuqama gaafata. Mubaarak ati nama sabaati, ati nama miskiinaati. Gaafa wal barree miti osoo si walin barin illee nama si abdatu ture. Hawaasa kanaaf jecha ufii kiyyaaf illee. Gaafa wal barree miti osoo sin barin illee si abdachuu ture. Garuu immoo akkuma si abdadhutti, akkuma si jaaladhutti, akkuma hawaasa kanaaf si dhaabbatte si qabnuttis cubbuulee tokko keessaan akkaataa isaa si ibsina. Namni kun dhugaadha. Mucayyoo meeshaan jalaa bade, waa hedduutu jalaa bade. An achi as namni kun na bilbilee keezii kana adda baafadhee bar mucayyoolleen sanii bar wanti sunillee akkasii naan jedhee waliin haasoof. Keessas galuufi miti. Garuu haqiiqatti mucayyoo jalaa meeshaan bade. Isa jalaa jaartii isaati jechuuf dhufe dubbii faallessuuf. Yaa obboleessa kiyya, wallaahi rabbi jiruuti yaa faallessu yoo jiruu namaa faallessu. Jedheetiniin faallessu as dhufee abukaatoo kana deemee na fayyada ittiin jiraadha. Sirrii hin ta'u. Mucayyoo jalaa meeshaan badee jira. Isallee jalaa bade. Naundele karaa tusine yoo maaliif gadi beekuu fi wallahi ati kijibdee waa mormitan jedhu silaa faati kiyya gabaabsee hundan sittimu meeshaan ni bade akkuma badettee meeshaan isaanii immoo kiraa manaa irratti kabachiisaa turan suni yeroo inni dhufu waan nu saalfachiise ta'e Abu Yahyaa quba qabu. Abu Yahyaas gaafadhu. Amma nama kana siifidu Mubaarak amma siifidu amma asosiisu barbaadda. Munir jira. Munir Fatim Betuat. Asosiifneera dura. Aduh, Koi cala Timetu. Koi cala fadi kamu guddaa. Koi cala. Munir Fatim an walino jeta turre. Walbenna. Munir maaf callifte. Munir. apa kata ada bawa termu bengker tuh nih tingginya. Itu tinggi dia mana tinggi dia lah. Entah kayak kamu, gede buana dia bisa me. Boy dia apa Munir? Munir Mubarak ya bakitoon faadiin takka yoo jiraatte nama sana haa dhufu. Ay. Kayyamat. Wam. Munir bukan dia bisa. Ijoollee wal jaalladhin sanii faatii hattuudha manaan jettanu waan isi jalaa hate yoo jiraate kottu hin badu kanaan achi nama na labsin jaalladhu namni xiqqaachuu mana kooti nam beekaanii kooti wal beennaa Sagalee kiyya dhageeffamu. Amma dhagaama Munir dubbadhu. kama jala Abo Oromo kuma ansiraachu barreessa. Muyuutii jala laalimee Mubaarak muyuutii jala kaa'uun oolani. Si barraa'ee amma siraachu. argeera koina Argite? Harkis. nuti godha Saafo. dura kim dhaggeeffadha hunda isaa amananii baduu sanas gara sheekota keenya sanaan tokko si amaneeraan akkas taate waan ulamaan tokko jedhe sobsiisuuni of sobsiisuu islaamummaa sobsiisuu waa hedduu sobsiisuu taati kanaaf waan isaan jedhan sana fudheedhaan gara kootiin buletiin keenya immoo Fuladoo timirgasiiti irraa kaballa isa bade. Maaliif nama kabajni kennamuufi kennaa deemuu gaariidhaati. Bareera wallaahi jedhan isaan.
gurra kootu dhaqe erga bade erga isaan akkana jedhani ulamaa keenya sana ta'us nama sana nan beeka ulamaa keenya sana jechuudha sitti gabaabsaa sana sabade mucaan dhuftee naafa kafalamoo jette isaan isa gadandaan nusa gadandeenye daga ulamaan badeera jedhani rakkoo qabu itti immoo asirratti isii maal jette boossii jechuudha ijiba naasoo obboleewwan keenya ka amantaa biraarraa gara islaaminaatti tanu of eeggadhaa jettee dhaamsite na rifachiifti. Islaama itti baqatanii islaama itti baqatan jedhee itti baqadhee ofii eeggadhaa jettee dubbatte. Wallaahi wa billaahi jechi sun na rifachiise. Ofii kooti annatti dhugaatti. Amma bareeda deemtanii kaatanii eessatti bade beektu? Hin bade kalas erga kafattu malee naan jette kafaluun dirqama shari'aadhaan si jala tarii shari'aan beeku. Amaanaas hin barakaatti. Bade irraa fuudhamuu qalbiin keessan beeke akka falamtuun sin hin jedhenne maal kafaluudhaan